godinaan Arsii keessatti ergamtoonni murna bilxiginnaa hidhaatti wal guuraa jiraachuun beekame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Arsii lixaatti bulchaa aanaa Heeban Arsii kan ture namni maqaan isaa Wayyeessaa Dheekkamaa jedhamu torban kana keessa fakkaatota isaatiin hidhaatti darbatamee hiraarfamaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Bulchaan duraanii kun maqaa waraana bilisummaa Oromoof odeeffannoo kennita jedhuun kan hidhame yoo ta'u bakka isaas nama maqaan isaa Nagaash Mangistuu jedhamu kan duraan itti gaafatamaa paartii bilxiginnaa aanichaa ture muuduun barameera. Akka maddeen dabaluun himanitti taateen kun duula egeree Oromiyaa milkeessuuf tarkaanfii akka rifaasisaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbabaa tibba kana aanicha bakkeewwan garaagaraatti mooraa garbuunfataa PP irratti fudhate hordofee ta'uu ibsaniiru. Ergamtoonni bilxiginnaa bututaa sirna nama nyaataa suphuuf halkaniif guyyaa dhamaan kunneen yeroo garaagaraatti ajaja humnaan olii walitti kennuun akka malee wal iraarsaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Xuulloo keessatti murni bilxiginnaa saamicha qindaa'aa uummata irra xiyyeeffachuun milishoota bobbaasuun himame. Dabalatasaaf Jaal Urgufaa Diinaa. Godina lixa Harargee aanaa Xuulloo gandoota aanichaa cufa keessatti bitamtoonni kaabinoota bilxiginnaa torban darbee irraa eegaluun maqaa nageenya tasgabbeessuu jedhuun milishoota 60 tokkoon tokkoo gandoota aanichaatti ramaduun jiraattota saamsisaa jiraachuu odeessi keessoo PPT bahe arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee jira. Luqqeeleen kaabinoota PP kunniin hawaasa irraa dhalataniif gonkumaa kabaja kan hin qabne afaan dhadhaa dibachuun milishootni nuti ganda keessanitti ramadamne woboon akka qabeenya keessan hin saamneef akkasumas nageenya keessanis waan eeganiif wantoota milishootni kun ittiin jiraatan nyaata irraa kaasee hanga saamunaa ittiin dhiqatanitti isintu tajaajila jechuun jiraattota gandeen maraa guutuu sossobaa jiraachuu maddi keessoo odeessichaa itti dabaluun ONM'if addeessaniiru. Maqaa nageenya tasgabbeessuu jedhu kana akka lallabaatti arraba qofaan uummatatti iyyaa faallaa isaa immoo gochaa nageenya hawaasa gooluu fi qabeenya hawaasaa saamuu irratti kan xiyyeeffate kan hordofe milishootni bilxiginnaa gandoota irratti ramadaman kunniin ajaja gogaa kaabinoota aanichaa itti kennan qofa hojiitti hiikuu irratti fuulleffachuun tokkoon tokkoo jiraattota gandeen aanichaa irra miidhaa gosa adda addaa fi maallaqa hedduu saamaa akka jiran maddi odeessa keenya arraata biyyoolessa Oromiyaaf ni ifoomsa. Sirni afaaniin badhaadhina jedhee of moggaasee uummataaf anfaajjessaa oolu kun qabsoo qeerroof qarree Oromoon erga gara aangootti dhufee kaasee qabeenya impaayiratti guutuu bittaa meeshaalee waraanaa qofaaf itti fayyadamuu irraan kan ka'e kisaaraa guddaa keessa seenuun hojjettootaa fi hidhattoota isaaf waan kaffalu dhabee gara jabeeyyii hidhattoota isaa golee Oromiyaa cufatti bobbaasuun saamicha daangaa darbe uummata irratti raawwachaa jiraachuun baramee jira. Aanaa Adaa Bargaa keessatti waraanni PP hawaasa hidhaatti darbachuu hammeessan Jaalfaajjii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Godina lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa ganda Gaattiraa Nabee jedhamu keessatti ergamtoonni abbaa irree bilxiginnaa dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf dhamaan jiraattota hidhaatti darbachuu hammeessanii jiraachuu jiraattonni ONM dubbise ifoomsaniiru. Jaleewwan bilxiginnaa hawaasa hiraarsuu idileeffatanii bobbaafaman waxabajji 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Gizaachoo Abbabaa, Daammanaa Gizaachoo fi obbo Dajanee Tasfaayee jedhamanii fi kanneen biroo hedduu ta'an halkan waarii 8 irratti ukkaamsanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa himanitti milishaan bilxiginnaa Amaanuu Iddeechaa jedhamu bulchaa aanaa waliin ta'uun baargamoo hawaasni baroota dheeraaf waliin qabu gurgurachuu hordofee maaliif badii koo himtan jechuun qonnaan bultoota kanneen kan hidhaatti darbate ta'uu himaniiru. Duraan galii baargamoo sanarraa argamu uummanni waloon kan fudhatu yoo ta'u jala deemtonni bilxiginnaa immoo namoota waa'ee baargamoo sanaa kaasan ija diinummaan ilaaluun qonnaan bultoota hedduu irratti gochoota gara jabinaa ulfaataa irraan ga'anii annaatan ittiin uffachaa jiraachuun ifoomeera. Aanaa Horroo Bulluu keessatti waraanni PP qabeenya maatii tokko saamuun miseensota maatii sanaa hidhuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf Jaal Murtii Haqaa. Waxabajji 5 bara 2026 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq ganda Billee jedhamtu keessatti garjabeeyyiin loltoota faashistii bilxiginnaa qonnaan bulaa maqaan isaa Taakkalaa Diimaa jedhamu jala hoolota 6 fi mi'a biroo saamuun haadha warraasaa immoo aadde Toofii Amanuu nama jedhamtu hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa feeranii jiru. Akka maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa feeranitti loltoonni faashistii bilxiginnaa kunneen barcuma aangoo nam tokkee tiksuuf halkaniif guyyaa ifaajan kunneen sababa gahaa qabaatanii osoo hin taane maqaa
waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun saamicha qabeenyaa erga raawwataniin booda Taakkalaan sodaa lubbuusaaf jecha manaa baqatee jennaan haadha warraasaa hidhanii jiraachuu eeran. Munni garboonfataan PP ergamtoota isaatti maayii ba'uun afaan qawween doorsisa, hidhaa, reebicha, saamicha qabeenyaa Oromoo haga ajjeechaa jumlaatti gad-jabina hamaateen raawwachaa turuu fi ammas xiyyeeffannoo hojii isaanii guyyuu godhachuun jabeessanii jiraachuun haqa hin haalamneedha. US torban lama keessatti Iraan irratti injifannoo guutuun hin labsiti jedhan Tiraamp jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp torban lamaan dhufan keessatti Ameerikaan Iraan irratti injifannoo guutuu akka labsitu ibsanii jiru. Kunis erga Iraanii fi Israa'el labsii dhukaasa dhaabuu baatii eebilaa keessa hojiirra ooleen booda jeequmsa ammaa taatee dhaabuuf waliigalanii sa'aatii muraasa booda. Gareen baay'ee cimaa turre lola sanas injifachaa jirra jedheen yaada garuu dhuguma torban lamaan dhufan keessatti yeroo injifannoo guutuu labsinu injifachuuf jirru jechuun Tiraamp wiixata kaleessaa yeroo teelerii Seenatara Lindisee Giraam michuu dhiyoo Ripaablikaanota ta'anii taasisaniin dubbatan irratti injifannoo waliigalaa ta'a yeroo dhiyootti ni ta'a gatiin boba'aa gadi bu'aa ni dhufa jedhan. Kanaan kaleessummaa Iraan aleellaa Israa'el irratti raawwattu akka dhaabduu beeksiftee turte. Yoo aleellaan waraanaa Israa'el Libaanos keessatti itti fufe deebii jabaa akka kennitu akeekkachiifteetti. Tarkaanfii waraanaa Iraan deebii kennite irraa Israa'eliif michoonni ishee barumsa barachuu qabu turan jetti. Dilbata darbee Israa'el dhukaasa dhaabuun itti fufee jiraatus magaalaa guddoo Libaanos Beerut irratti boombii yeroo darbite kaampiin kun Iraan misaa'ila haaloo ba'uu gara kaaba Israa'elitti akka furguggiftuwan taasise yoo ta'u kunis dabaree isaatiin aleellaa qilleensaa Israa'el bakka Iraan irratti raawwattuuf kan kakaasedha. Tiraamp wiixata ganama gidduu seenuun waltajjii isaanii Truth Social irratti maxxansuun Israa'elii fi Iraan atattamaan lola akka dhaaban waamicha dhiyeessan. Kaleessa galgala ministeerri muummee Israa'el Biniyaam Netanyaa'uun haasaa televezyiiniin taasisaniin lolli Iraan waliin taasifamaa ture ammaaf akka dhaabbatu ibsuun Israa'el yoo aleellaan irra ga'e haaloo akka baaftu doorsisaniiru. Magaalaa Shaashamannee keessatti koomaandarootaa fi kantiibaan magaalaa walii galanii uummata saamaa turuun saaxilame. Godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti kaadiroonni murna faashistii PP wal ijaaruun saamicha qindaa'aa raawwachaa turuun ifoome. Waxabajji 8 bara 2026 saamtonni garaa ofii guddifachuuf jecha jiraatan jaleewwan murna bilxiginnaa kallattii maraan akka hawaasa dararaniif bobbaafaman saamicha daangaa darbe raawwachaa turuun kan ifatti saaxilame ta'uu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bakka hojii kamiittillee waan dantaa isaaniif oolu ofii isaaniitii walirrattis barbaaddataa kan oolan magaalaa Shaashamannee keessatti koomaandaroota hedduu fi kantiibaan magaalaa maallaqa gurguddaa wajjin qabamuu fi boba'aa yeroo ammaa dhabamee hawaasni akkaataa itti imalee lafa fagoo ga'uu dhabee rakkina keessummeessaa jirus heddumminaan kuusanii dhoksaan gurgurataa turuun ifoomee jira. Maallaqni jabaan miiliyoonotaan isaan dafqa haadhayyeessaa safeeffata malee saaman ifatti saaxilamuun koomaandaroota maallaqni gurguddaa miiliyoonotaan irratti argaman keessaa muraasni maqaan ifatti saaxilame koomaandar Umar qarshii miiliyoona 7, koomaandar Warqinee qarshii miiliyoona 5 fi 500,000, koomaandar Fiqiruu miiliyoona 3, Inspektar Isheetuu miiliyoona 8 kan saaman yoo ta'u kan isaan hojjechiisu ammoo kantiibaa magaalichaa nama maqaan isaa Adaanaa Taakkala Gorgis jedhamu ta'uunis himamee jira. Boba'aa yeroo ammaatti dhabamee hawaasni akkaataa itti daandii imalu dhabee daballii gatii geejjibaan gidiraa dhamdhamaa jirutti isaan saamanii baran ammoo kuusaa bishaanii dallaa koomaandar Umar keessatti galchuun achi keessaa halkan dhoksaadhaan konkolaachistoota barbaaddatanii gatii qaalessanii itti gurgurataa kan turan ta'us dabalataan gabaasaan nu qaqqabeenii addeessa. Hattoonni dadhabbii dafqayyeessaa sooratanii omaallee wanti isaanitti dhaga'amu lafarra hin jirre wambadoonni mooraa damni keessatti daraare keessatti gara jabina barsiifamanii lakkifaman sadarkaa uummata Oromoo jireenya dhowwuurra ga'anitti ofii jireenya gaarii jiraachuuf jecha guyyuu gocha cigaasisaa raawwatan jabeessanii itti fufanii jiru. Goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ammeenyummaan isaan hawaasa nagaa irratti guyyuu shaakalaa oolan kan nama raajuu tiksitoonni impaayeraa daba raawwatan bakkaa fi haala kam keessatti cimsanii jiraachuun akka waan hawaasni dinagdeen dadhabee salphaatti isaaniif gabroome buluutti herreganii qe'ee Oromtichaa dur nagaa qaburraa gaadidduu nagaa godaansisuu irratti fuulleffatanii argamu. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa agamsaa keessatti diina adabe. Hirree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa agamsaa magaalaa Baatuu fi magaalaa Eegidduutti har'a waxabajji 9 2026
tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen loltoota diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkachuu beeksisee jira. Gootichi lola haxxee hidhee tarkaanfii laalessaa akka bakakkaa fudhate kanaan loltoota Abiyyi Ahmed hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee AK-6, raadiyoo quunnamtii tokko, gumbii isnaayipera tokkoo fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda isheerraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachee jira. Tarkaanfii jajjabeen sabaa waboon humna waraana biltsiginnaa irratti fudhatu daran jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof.